Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Baqqeeyyi nama ani isaan arrabsuudhaaf miti nama deebiitti deebisuu danda'uudhaaf nama hamilee qabu miti beektaa. Nama akka malee jaaladhullee nama akka malee kabajullee dhugaa dhiigalmaan Oromootiin yoon dhugaa haasa'e gaafa waan kana haasa'u sammuu kiyyatti isaanuu yaadadhee miti. Qondaalli kanaan dura mormituu ture kaafaa amma oobkoo durii keessa ture namni wayii maqaa tuuta waan ta'e fudhatee achitti gaafa inni walgahii jara faana taa'u argee tanani sanarratti hundaa'ee haasa'e beektaa. Otuma immoo Baqqeenuu deeme Profeesaruu deeme fudhataman qabu na biratti. Jaawaaruu yoo deeme maaliif naan jedhe tarii wallaalummaa kiyyarra madda ta'a garuu ammallee jarri nama gumaati Oromoo waliin walaloo Zalaalamaa Barraa tokko sii jedha waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa. Akkamittiin caalee akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu jedhe. Kan shan ta'ee dhufu. Kan shan ta'ee dhufu. Mana gumaa lixuun akka sirna gadaatti akka namni qaamni irraa du'e tokkotti isaantu sin ajjeesneerra waggaa 27 kallattiidhaanis alkallattiidhaanis isin ajjeesneerra isin miineerra isin saamneerra Oromoo biyya abbaa keessan irratti akka singooneerra nu of kalchaa jedhanii qeeshiif sheekii nutti erganii gara fuulduraatti akkaataatti waliin buluu dandeenyu kanarratti kan Oromoo gaafatan isaan malee warra nuti isaan harkatti du'aa turree miti. Natti bilbilanii waa'ee kanarratti sii naan jedhe siyaasa keessatti naan jedhan diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiruu naan jedhan. Akkasii Dooktar Abiyyi sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun. Nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti. Hacaaluu 4 kiiloof sittu aane jettee sirbite turte sirba kan kee qalammeessoo ka'ee irratti jirra oollee barii arguuf gara nu bal'isa yaanu jettee jirta oollee barii arguuf oollee barii sun arguu jirra geenne. Arginee turre. Akkamitti argine seete akkuma dura siin jedhe irra deddeebi'ee akka hin taaneefi. Paaworii guutumaan guutitti kan of harkaa qabaa turte TPLF samma Maqaleetti galtee qobaa kiyya miti OPDO waliin hin jira. Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar qaamni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti. Qabsaa'onni gameeyyiin hedduun kan biyyatti galan hin beekamu kan ilmaan keenya jedhaniitu. Itti fayyadamne garagalani nu qarqaaran qabsoo Oromoo kana galmaan gaani jedhamee itti waliin shubbisamaa ture bar akka ajaa'ibaatti machii hamaa keessa ture uummanni keenya hundumtuu